Ganti. Qabee fidu? Dhaqee fidu? Taa'ee gadi. Tokko hiriyummaa isaaniitu maan gammadoon. Sanarrayyuu immoo darbee maalitti beektati waa'ee isaan gidduu jiru? Sifu, berbeda dengan ini yang bisa beri proses ini kesanan bisa sini. Saya berbeda dengan aku juga. Ambil lagi. Langkah satu. Satu. Sivan, Sivan, Sivan. Saya minta kasih tempat kembali. Sivan sih suka. Sivan kali. Anak kalau pada sudah desa baru sembuh masuk. Bukan yang terkadang Mana kasih tak kuliah alfabet deh sama. Hana nak tu motor ini nama dia orang beram itu hidup. Kesana no gari. Sama orang taga. Kira kira mereka kamu tu tahu te mau te. Baik kamu. Oji ko seperti mereka ni oji ko. Angkat nadi warmen ko rumah nak kasih najis tu. Nama kau tu marang kau tu ni. Mereka tu bayar malah betul. Arme seperti mereka wah nama kau. Ati karu malu jet. Ati karu malu jet malika ba. Arawan tu jet tergira. Malika na jale mal tu jer. Ada kati tu nanti cara. Anu kamu na jual itu mus. Malak kasih kabar. Gamu akka kee dheeratanii hamma gamoowwan kiina dala Itoophiyaa ga'anii yaada dhabuurra akka koo gabaabbatanii yaada bal'aa qabaachuu. Haa dhukka gabaabatti jechuudha. Namni gabaabaa maaliif akka inni mala hin dhabne sitti moo? Miti beekta miti waan ganna nyaatu bona saabbatti sababii mala beektu. Akkuma kana namni gabaabaan immoo ollaa miti waan oolu ollaa miti jiraatan immoo itti bara daburee. Baay'ee gamoo dhugaa keeti namni gabaabaan malatti hin jiraatu waan baay'ee murteeffachuu danda'a. Garuu sababa namni dheeraan gowwaa ta'e waa yaaduu dadhabu sitti moo? Natti ni manus tanima. Waan dheeroo taane waaqatti dhiyoo waan ollu shira yaanu daba nama irratti yaanu ollaa isaa jirra waan ta'eef. Amaluma keessanii gaa warri dheeroon immoo baay'ee moo jaallattu. Amma isaanii isimis godina isa jira. Nan dhufa naan jedhe ammoo gidduu dhiyaateera natti fakkaata maa dhufudha. Kiristaanaan immoo. Inni eegna. Sekolah dufara, amma ga. Isin hojii dhiiftanii heddina teessuu gaandi miidha maaloo akka jiroo ol danfu dufara. Yoon akkasii nun jedhu immoo. Sekolah. Ani kan hin jedhu. Hojii dhiisanii maaf as teessu daandiin nu fidamsi. Maal taatanii? Sitti meera makkan nakkeeru beekama. Maal kolfite? Amee haasaa kana mee iskiriin marra kaa'atteeti. Ati immoo yeroo hundamaa qoostaa gaa? Maani hojii natti jettu hojii manaa hojjedhe isin agarsiiseera miti miskoon. Isa immoo appirisheessi godheera baay'ee. Dhugaa jirta immoo. Fara gaggabaaboo mala gaafatu sulas. Garuu jarri kun yoo nurratti baran akkam goona waan kana. Callisee taa'ee. Hojiin jedhu hojii dhiira deemee ati yaadime sirratti barameera taana wanti kun hin ulfaata. Waan tokko waan irratti baramuu qabu. Hojii koo akka inni irratti beekamu sitti sin hojjedhu. An garuu baay'ee shakkeera kanaafiyyuu tu bakka kana jijjiirran natti ture. Akkasii maaf amma akka kana sodaattaa amma waan fedheef iyyuu sin taa'atti haasa'an siloo bakka deemuu qaba sin itti haasa'u. Deemtuu? Jabaata. Garuu kan jedhu miskoon. Mooraa kana keessatti hojii gaandii qofaaf maaliif amma kana dhiphattaati? Kan na dhibbisu waan biraa miti. Yeroo hundumaa ani gaandiidhaaf erga wal barree kaasnee baay'ee nama namatti. Dogoggorri tokkollee akka na biratti uumamu waan hin barbaanneef kanumaaf jecha waa'een isaa na dhibbisa yeroo hundumaa. Amma kanatti dhiphachuu hin qabdu. Darbees immoo barumsa keessatti dhiibbaa uumuu waan danda'u. Amma kana hojiisaaf callisteef dhibbisuu hin qabdu. Ati koo hojii natti kenname uumaa xumuruuf qophii. Dhukkasuun garuu dhugaa keeti garuu kan baay'eedhuma na rakkisu maalidha beektaa? Mooraa kana keessa kan inni ittiin jiraadhu qarshiin isaarraa argatudha. Caalatti immoo baay'ee kan na dhibbisu waa'ee kanaa. Amma kanatti dhibbisuu qaba xiqqoo baay'ee dhiphachaa galata. Asitti nu argeera taanaan gaandiin akkatti nu arge taanaan waan nu dhiisu sitti fakkaata. Ammaa kana deemu. Kana deemuun wayya.
Firoo. Maal taate nama bira dabar? Sanyii amma maaltu siyaati? Atis akkuma warra kan inni cuftee dabar bukeeti? Maa kan bilbila siifan ati hosidha maal dheessitti dubbadare? Firoo atis akkas bittee tilmaa bukeeti? Kana filan hubadda eenyuun na hubadda? Ani waan si hubaddu hin qabu. Ani si beekan se'i sanyi. Hiriyaa dhugaan si godhadha. Ati garuu dabarsitee na laatte. Sanyi lamuu dhaabbii kon ga'iin. Naafsis waliin beenu. Lafan jirus akka hin beenu. Jirra maal ta'e? Nagaa gatii. Kanoo jirra. Firoo garuu haalli kee gidduu kana naan jedhe. Kun warra kaanis nuti jijjiiramte. Ani hin jijjiiramne tasnuuti. Haa. Ati akkuma simboo hiriyaa kootii sanyiin bilbila kee namni jechaa kan fakkaata. Eeyyee kan dhuguma dubbachuuf taana sammuun koo na amanuu hin dandeenye sanyiin bilbila kee ati jennu. Firoo ana maluuf sanyii si caalasiif akkamitti akkasitti atis? Ani baay'ee man si jaalladha. Maal firoo dhugaa kan jettee? Eeyyee kan baay'ee man si jaalladha. Seefoo as jirtee? Duukaa as jirtee? Yoom dhufee? Ammoo ani dhufee. Seenaa koo gidduu kana akkuma ni yaadatamnetti gattee na dhiiste. Urjii maal sitti fakkaate dhimma gidduu kanarratti yaada kennuu waan hin barbaanneef hin bade. Aktiivistii keenya dhimma kanarratti yaada laadhoo jettee ma dhiiste ka. Eeyyee maaliif sitti fakkaate uummata keenya bukkeetti yaada nuti xiqqoo laannu guddaa ta'e waan mul'atuuf kanuma ammoo uummata keenya gidduutti ajandaa facaasuun gaarii miti jennee. Siyaasuma kana gaafa jedhan seenaa. Dhimmas gaafachaa jiru anaaf torbee kana maal taane wal arguu dadhabne amma kana nama haasofsiisa. Urjii maal sitti fakkaate wanta ta'e nu balle tokkotu jira. Abjuu erga qabaatte kaayyoo qabda erga ta'eeti abjuu keessan milkeessuuf fiixaan baafachuu fi dharraa argametti fayyadamuu qabdu. Kanaaf immoo dharraa kanatti fayyadamee hin dubbadhu yoon ta'e isteejii guddaatti ba'ee maal akka hin dubbadhu maal irraa eeggamee dhimma kana dhiisii anaaf torbee darbe maal taane wal arguu dadhabne maaltu si mudate seenaa koo. Hojii na wallalchiiste siifanii hojii wallalchiiste waan sitti haasa'u dhiifa manaa godhe. Akkuma siifanii hattuu na taasistee turuu na bira darbaa jirta? Ani kana caalu sitti haasa'uu hin danda'u dha namarsi. Simboo maal taate? Dhiifa manaa godhe. Urjii dhimmichi dhimma piraayiveeti. Anaaf si gidduu riyyummaa gidduu dhimmi piraayiveetii jedhamu jira seenaa. Urjii ammayyuu wanta siin galee tokkotu jira. Ati barattuu joornaalizimii erga taateeti. Joornaalistii cimtuu akka ati taatu abdii sirraan qaba. Kanaaf yeroo hojii jalqabdutti yeroo istuudiyoo galtee keessummaa tokko waamtee interviyuu gochuun keenya kumti. Nama sana waamtee nama sana otoo haasofsiistu anaaf si gidduu piraayiveetiin jira jetteen gaafattu. Eeyyeen nuti warri joornaalistii meetii mataa keenya fayyadamnee gaafachuu dandeenya. Sin warri aktiivistii dhimma keessan jechuun dhimma uummataati. Dhimma uummataa jechuun dhimma keessan. Siniif hawaasa gidduu dhimmi piraayiveetii jira seenaa. Gaaffii kana erga na gaafatte maal jedhee akkasii deebisu beekaa hojii koo wantoota dhufte nuun haasa'u. Egaa hojii koo dhimmi hanbadeef maal sitti fakkaate bulchaa wajjin xiqqoo walitti buruuti. Seenaa siif bilchaan hiriyyummaa malee fakkeenya biraa qabu. Kuni dhimma biraa qabnu turre hiriyyummaadha baay'ee walitti sirna turre. Kanuma keessa immoo waan inni itti agarsiisu waan inni naan jedhurraan kan ka'e jaallachaa dhufeera ni bulchaadhaani. Kanumadha. Hojii bareedaa torbee kan hojjettanii fi akkaawuntii keessanitti birii isinii gasheera. Hinduukaa addumatti hojiin kee bareedaadha tufi. Gahu si biratti hojii baay'een akka funan beeku. Keessumattuu firaa waliif siifaniin adda baasuun hojii silphaa akkasitti fakkaata. Hojii kee seeraan itti waan biraa immoo yaadda taanaan ija kee akka hin balleessu nan beeku. Ani eenyudha?
kanuma dhabde. Tole. Egaa guyyaa tokko Seenoo koo kawan babu'aan jirta sida kuno maanni fuulli kee baay'ee dukkanaa baay'ee saaniidha dhugaa. maanni Naasiti amma kana taa'isee kun qaban ture. maatti gawa kan of kuchi laayibarii ture Rakkoon qabu maal fayyadamta si fidaati. ara turii maataa ta'e ara amma kana argin man dabba dhugaa tokko Kamari barnoonni. Barnoonni bareeda. Ijoollee baay'ee waliin ilaala. Xiqqoo isaanii inni lakkisaa jiru. Inti keessa bulchiinadha. Baay'inti maal? Maaliif na barbaaddanii? Waa tokko sitti mu barbaadeen ture bichaa. Baay'ee amalli keenyatti jijjiirame waan jiruuf maaliif akka ta'e rakkoo isaa baruu barbaade. Maal dhageessee argitee akka inni beeku malee uumaa wanti jijjiirame jiru na biraan chaama sadwaaniiti. Jechuun waa dhageessuu hin taane akka kee durii naa ta'an jirtu baay'ee mul'atu argamaan durii wal argina ture naa bilbilta turte akka kanaan ture wal argaa keenya amma garuu torban keessatti yoo ta'e tattaachaa wal agarra. Durii yaadanta yoo ta'e yeroo jalqaba wal barree baay'ee bareedda jechaa turte laphee koo sitti fudhatu waan baay'ee naan jettee turte amma garuu natti jijjiiramte nama biraan itti taate maaliif akka ta'e sababa isaan naan gadde yoo rakkina jira ta'e dhugaa jiru irratti miti. Waanta jiru sana rakkoo jiru sana furuu dandeenya. Hin furamu taanaan immoo bakka haa ta'u irratti waan hundi jiru yoo jiraate rakkoo hin qabu. Gumaan seenoon kan walitti fuudhaaf waan ta'e qabu. Dhuftee mastaa'uu keeyyuu ka'aaraa jirta jechuudha. Haaruu osoo hin taane muddama kana keessa kan jiru sitti meera. Abbaltiin qormaan warra namni baay'ee nu rakkisaa jiru. Sanaan bakkaan ga'uudhaaf baay'ee biisi ta'an jiraaf malee siitii wal arguu yoo keessatti jijjiiramuu barbaadee hin jiru. Waa tokko sitti hoo ammam yoo muddamte illee guyyaa tokko naa dawwaluu dadhabde. Garuu maaliif sababa wayii jira kun yoo ta'e malee ati utuma muddamteetuma qormaata akkamii irra jiraatte naa dawwaluu sitti ulfaata jechuudha. Dhugumaan akkasillee yaadne ani sittiin kana dhugbataa guyyootti sagalee kee dhaga'uun ija keetiin arguun dhugaa baay'ee mansa'u. Garuu baay'ee muddamaa waan hin jiruufan sana bakkaan ba'uudhaaf kan fiigee malee keessi dagadhee dhiisuudhaaf dubbatti qabatee miti. Bulcha otuu dhuguma argaa kun barina hawwita ta'eeti sagalee kun hawwita ta'eeti hamma kanaa hin bal'itu. Garuu rakkoo jirutu jira. Kanaaf rakkoo sana natti miidhu. Fura mataanaan fura rakkoon qabu bakka natti miisi jechaara. Seenoo meetas gabbaa'e. Miira keessuun hin galeen dhugimee ta'u. Tole seenoo koo amma deemu qaba. Eessa deemtu? Laayibireerii kan deemu qaba. Tole amma garriitti hojii deemu. Seenoo ana sirraan achi kutaa wanta kana unee qe'e. Amma achitti illee naga keessatti tokko mishee. Baay'ee manni muddamaa jira naaf tolchaadha. Maayini wanta nama kolfisiisu jira. Lakki seenuu koo yaadumatti natti maa turtanii yaadaan si dhaggeeffachaa tureetu. Akkasii amma ganatti qoosuu keedha. Kana booda waa tokko natti misnaan jedhi waa tokko sitti hima. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya qophii keenya jaalalaatiin akkasinitti bohaartan shakkii tokkollee. Keessumattuu aktiivistii keenya seenaa jaalalaa isheerraa akkasin waan guddaa hubattan abdii qabna.
akkuma isin argaa jirtan aktiivistiin keenya miira jaalalaa keessa galuudhaan qophiin keenya addaachatee jira. Isa dhiifama isin jecha. Hojjechittanii ammas natti qoosisan jechaan jira. Aktiivistii keenya tasgabbaa'e malee. Kana booda aktiivistii jedhamu hin barbaadu. Isa maas rijalti aktiivistii siyaasaa aktiivistii jaalalaatti baga jijjiirra. Kana duwwaasti fakkaate. Maalirree? Sooshaal warqaa akka barachaa jirru. Sany. Firoo. Maal gochaa dhufte jeegan argu jenne? Eeyyee jedheen ture. Maaliif kaatti dhufte demma? Sany. Ani dubbii kaasuuf isin dhufne alas. Dhimma ariifachiisaa tokkoof hin Sany ati bilbila siifan hin fuune. Bilbila siifan hin fuune yeroo meeqa sitti meera? Na hubachuu dandeessoo Firoo. Yeroo meeqa sitti maati? Hiriyaa koo simiira boqochuu danda'u deensii abadadhati garuu maal narratti yaada akkati? Sany dhugaa dubbachuuf taanaan bilbila siifan guuteetta jedhee sammuun koo yaamuu hin dandeenye. Garuu waanuma murteessu gaafan dhabe murtoosa kana fedha. Sany ani amma gaafan dhufu gaandii faafa gurraa argeennis. Waan bilbila siifan irratti mari'ate wayinatti fakkaata. Kan isaan jedhan dhaga'uu baadhu garuu argeen nuti Sany. Eenyuudhaan argina fedha? Gamoodhaaf gaandii faginarraa argeera. Maal akka isaan haasa'an garuu adda baafachuu hin dandeenye. Akkas taanaan bilbila siifan kan fuudhe gamoodha naan jedhi. Lakki Sanyaan akkas jechaa hin jiru. Garuu gaandiin nu miidhuudhaaf rafee hin bulu. Waan kana kan tataa jirus manatti fakkaatan jedhe malee. Kanaafuu ani kan hin dhufeef tasgabboonni dhimma kan akka adda baasnuufidha malee akka miira aariitiin guutamtu. Eessa deemu? Simboo biraan deema. Simboo biraa? Simboo. Al tokko duwwaa akka tana dhaggeeffatu. Tasuma si dhaga'uu hin danda'u Sanyii. Na dhagaye Simboo. Tasuma hin danda'u. Ila maal isheeti? Ani bilbila siifoo nagarre. Akkaataa kamiin akka isaan fuudhanii kootii kee kaan hin beekon bilbila ishee. Ayi nagarre. Ati kana godha. Asii ammas irra deemtee na sobdamoo Sanyii. Si sobuun miti Simboo. Shiira kana kan taate gaandii fayyada. Gaandiin gatii inni siifoodhaaf dubbateef shiira xaxee jettamaati. Ammas na dhagaan jirtu ati. Ani tasuma si dhaga'uu hin danda'u. Been guyyaa tokko si galle gaafa dhugaa sobatte. Gama jirtas barbaadaan jira. Maal labdi? Sira isin xaxaa jirtan hunduma isaa bira ga'e. Kanaaf maal ta'a toore? Maal ta'a ta'u? Maal akka ta'u sitti agarsiisa. Maal godhette gama dhibbistan? Sira xaxaa jiru tubartii. Ati kan jaalala dhibbista. Bilbila koo yoo ta'e kan fuudhee riyyaa keessaniidha. Har'a akkasii taate. Sira isaanii tubartiiti. Inumaayyuu ati yoo hattuudha. Eeyyesuma. Ijumaa nuti arguun barbaadu lammata. Anatti jettee siifa. Eeyyesuma. Siinuu ijaan si arguun barbaadu. Deemna biraa baqa. Qofaa koo ta'uun barbaada. Deemna irraa. Rakkoon qabu siifan deema. Garuu tasgabbaasiif. Maatii qofaatii sareeti. Inni maatii Kifoo akkasiin ta'e malee jalqaba. Anaan koo gaddi keenya dhukkubaamsi fooko. Bareedduu koo fuullee kee kanatti dukkanaa arguun natti hin tolu. Iboo. Kanuma naan jettaa? Ani gaandiidha. Deemtee xixiyyoo kootti galuun keera.
Gamu. Maal fuudhan simboo kana? Simboo jaalladheen bira taasin jedhu. Maal haasaa jirtan? Maal haasaa hartaan maal jechuu barbaadde? Shirri isin kana dura gochaa turtan sin qanan ammas immoo simboo biraa maal gootan sin jechaa? Shira waa'ee shira isa kamitti kan taatu? Waa'ee bilbila isa badee yoo ta'e bilbilli siifoo badee boorsaa kee keessaa kan argame.